Anjirtu. Nagaa qaba wallahi na ka dhufellee maqaan kiyya Adamii Arsiirraa dhufe ani garuu. Arsiirraa. Arsiirraa. Maqaan keessan maal ture? Adamii. Arsii warri Arsii kunoo laala. Adam hadda sitti argamee jira. Jimmaarraa maaltu si fide beeme? Ani karaa imala ka deemu biyya kana argee jira. Tole. Akka yeroo eegaa argee immoo biyyi tatanaayyuu na ajaa'ibaa jirti. An Jimmaa akkana jirti hin beeku. Yeroo jalqabaatiif har'a dhufe. Jimmaan yoo Jimma jedhan har'a Jimmaan ta'uu argee malee tanaan dura argee hin beeku jechuudha. Kanaaf biyyiti tun biyya hundaa misoomni akka yoo misoomsine akka itti bareechifnu akka itti galma geenyu har'a argeetiin barumsa fudhee kaayyoo itti kaayyeeffadhaa jechuudhaanis. Tole galatooma ulfaadhaa isin akkuma beekamu Arsiirraati kan isin dhuftanii yeroo Arsiirraa dhuftanu kanatti uummanni Jimmaa simannaa akkamii isinii godhee haala kamiin isin simate haala kamiin immoo isin keessummeessaa jira jaalala akkamii jira tokkummaa akkamii jira meemee ifanaaf godha. Akkuma ati jette uummanni Jimmaa uummata baay'ee gaariidha aadaa safuu qabu. Keessumummaan isaan nama keessummeessanis baay'ee nama gammachiisa. Akkuma tanaan dura jedhan uummanni Jimmaa hawannaa fi turizimii adda addaatiif ni taate akkuma jedhan hawaasni isaaniillee baay'ee akkuma jedhan jiran akkuma dhagayetti argaa jira san akkuma tanaan dura dhagayetti. Tole galatooma ulfaadhaa namni isin biratti argitan kun nama Jimmaa osoo hin taane nama Arsiitii jechuudha. Daawwannaadhaaf biyya kana dhufe biyya kana keessatti jira. Ammallee dabalataan namoonni biraa biyya adda addaarraa dhuftanii bakka kana akkasiin daawwattan Jimmaan akkasiin daawwattan abdii guddaan qaba. Nama kana immoo kana booda waadaa kiyyaa natu isinii keessummeessa waa hunda isaatii waliin natu isinii keessummeessa galatooma ulfaadhaa.